Hordoftoota chaanalii kanaa akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo ajaa'ibaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis akkamittiin wantoota yaadachuu dandeenya jechuun mana barnootaatti ta'uu danda'a, bakka hojii ta'uu danda'a, wantoota amantii kee ta'uu danda'a. Garuu wantoota yaadachuun murteessaadha jechuudha. Barachuudhaa fi wantoota yaadachuun murteessaadha. Kanammoo gara mana barnootaatti barattootaaf fiduu akkamittiin akka dandeenyus waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti yoo na waliin turtan barnoota yaadachuudhaaf kana booda baayoloojii yaadachuu, maatsii foormulaa isaa yaadachuu, histirii yaadachuus kanneen barbaadan amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin turan isiniin jedha. Inni jalqabaa kan nuti beekuu qabnu akkaataa sammuun keenya itti hojjetu beekuudha jechuudha. Sammuun keenya karaa sadiidha kan inni odeeffannoo yookiin immoo wantoota nuti alarraa arganne kuusuu kan inni danda'u jechuudha. Isa kana erga hubannee booda isa kana hojiirra oolchuudhaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Kana yaadachuudhaaf sirriitti murteessaa ta'a jechuudha. Inni jalqabaa sammuun keenya akkamittiin hojjeta yookaan odeeffannoo akkamittiin kuusa kan jedhudha. Sammuun keenya odeeffannoo karaa sadiin kuusa. Inni jalqabaa short term memory jennee waamna jechuudha. Short term memory kan jennu akka maallaqa kiisii keenya yookaan immoo borsaa keenya keessa kaa'annee jedhaati yaada. Innis akkamidha maallaqa keenya booda guyyaa tokkoof ta'uu danda'a, baasiiwwan garaagaraadhaaf amma torban tokkoo caala kan hin turreef itti fayyadamna jechuudha. Kanaan alatti maallaqni sun yeroo dheeraadhaan nu fayyaduu danda'a, nu fayyaduu hin danda'u. Short term memory akkasidha. Wantoota nuyi yeroo gabaabaa keessatti agarree fi dafnee kan irraanfachuu dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf nama guyyaa karaa irratti argaa oolle fa'aa odeeffannoowwan fakkeenyaaf odeeffannoowwan arganne tokko TV irraa ta'uu danda'a, raadiyoo irraa ta'uu danda'a. Odeeffannoowwan akkasii nuti dhaggeeffannu sammuun keenya qabatee guutummaatti hin tursu jechuudha. Erga dhaggeeffanne yeroo gabaabaa booda ni irraanfata jechuudha. Isaan akkasii short term memory keessadha kan isaan kaa'aman jechuudha. Kanaafiyyuu isaan short term memory keessa odeeffannoowwan kaa'aman kan akkamii ta'uu qabu kan jiru beekuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan working memory dha. Working memory kan jennu ammoo akka maallaqa baankii keessa kaa'amee jedhaati fudhadha. Maallaqa baankii keessa kaa'amee akka maallaqa isaa kiisii keenya keessaa wantoota sassalphaa baasuuf jecha dhannee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Gabaabaadhumatti dhannee maallaqa sana baasuun barbaachisaa miti jechuudha. Jechuun namoonnis akkasiin godhan jechuudha. Working memorynis akkasidha. Wantoota barachuu qabnudha baranneerra sammuu keenya keessa kaa'ameera haga tokko jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma namni tokko daree barnootaa galee maatsii sequence and series barata. Dareetti barsiisaan sirriitti maal akka ta'e hubachiisee itti hima. Kana booda barataa sanaas sequence maal akka ta'e, series maal akka ta'e hubata jechuudha. Erga hubatee booda garuu galee irratti gaaffiin hojjetu yoo ta'e, nootii sana hin dubbisu yoo ta'e, wantoota yaadachuudhaaf godhamu hin godhu yoo ta'e garuu irraanfachuunsaa waan hafu miti jechuudha. Maybe guyyaa tokko booda, guyyaa lama, guyyaa sadii booda jechaa gaafa deemu irraanfachaa dhufa jechuudha. Kana booda maybe gaafa torbanii akkas mucaan sun guutummaatti maal ta'uu danda'a konseptii sequeensii irraanfata jechuudha. Kana jechuun working memory keessaa erga keenya booda guutummaatti amma tokko haa turuyyuu malee guutummaa turuu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf ture nu fayyaduu hin danda'u jechuudha. Inni sadaffaan kan nuti sammuun keenya kan ittiin odeeffannoo kuusu keessaa isa kamidha jechuudha. Long term memory dha jechuudha. Long term memory kan jennu akka maallaqa kamitti naa qabattu yookaan maallaqa manaan bitame, maallaqa konkolaataadhaan bitame, wantoota dhaabbataa ta'aniin kanneen bitamaniin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Inni kuni yeroo dheeraadhaaf kan turu yookiin immoo odeeffannoo yeroo dheeraadhaaf sammuu keenya keessatti nuti qabannee tursiisnudha jechuudha. Odeeffannoowwan akkasii fakkeenyaaf amma dhimma sequeensii fi series irratti kaasneerra. Barataan tokko sequeensii dhaqee barata jenne. Erga sequeensii barateetii booda waa'ee sequeensii galee irratti gaaffii hojjeta. Erga gaaffii hojjetee booda working memory irraa gara long memory darba jechuudha. Erga long memory darbee booda maal ta'a jechuudha. Odeeffannoo kana yeroo dheeraa booda fakkeenyaaf amma erga yuunivarsiitii galii waggoota dheeraa booda waa'ee sequeensii gaafatama taanaan waa'ee sequeensii yaadata jechuudha. Long term memory keessa yookaan immoo sammuu keenya yeroo dheeraa tursiisuu danda'u keessa kan kaa'amu yoo ta'e maaltu odeeffannoon barbaachisaa ta'e wanti nu barbaannu kun jechuudha. Kanaafiyyuu ergasii yeroo dheeraa booda fuudhee odeeffannoo kana itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Yeroo qormaataas fakkeenyaaf maatirikii irra taa'aa yoo ta'e, intiraansii irra dhaqee taa'uu ta'e, faayinaal egzaamii irra taa'uu ta'e, miidii irra taa'uu ta'e, isa kana dhaqee taa'uu ta'e yeroo sana gabaabaatti yaadatee odeeffannoo kana itti fayyadamuu danda'a yookaan barnoota kana sirriitti yaadachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu yaadachuudhaaf long term memory keessatti qabachuun dirqamadha jechuudha. Hayyee amma gosa sammuu bakka sadiitti qoonnee ilaalleerra. Isaanis maalidha jechuudha? Short term memory, working memory dhaa fi long term memory.
Isaan kana immoo akkamittiin long term memory keessa kaa'anna jechuun short term memory kan isaan kaa'anne working memory keessa kan kaa'anne faayidaa qabeessa akka isaan hin taane ilaalleerra jechuun yeroo gabaabaa booda odeeffannoon sun ilaa bada waan ta'eedhaa fi qormaata irratti wantoota garaagaraa irratti nu fayyaduu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu akkamittiin odeeffannoo kana gara long term memory itti dabarsina yookaan immoo barnoota gaafa barannu gara long term memory akka itti waliin dabarsinu waliin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa understanding the basic knowledge beekumsa isa basic ta'e yookaan immoo fundamental knowledge isa hubannoo isa fundamental yookaan bu'uuraa hubachuun dirqamadha jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa sequencii yeroo barannu keessatti Fibonacci sequenceetu jira. Fibonacci sequenceen cal jedhee Fibonacci ta'ee lakkoofsonni jalqabaa lama walitti daamanii lakkoofsa taanuu fiduu jedha. Kun garuu callisee miti kan inni dhufe. Akkaataa abbaan isaa itti illeetti horsiisaa turetu jira. Illeettii sanarraa illeettiiwwan jalqabaa lachiin akkam turte. Illeettii sanarraa kaaseedha kan sequenceen kun dhufe jechuudha. Jechuun callisee kan ta'e miti. Beezikii yookaan odeeffannoo jalqabni isaa maal ture kan barnoonni sun hundeen isaa fundaamentaaliin isaa maal ture jechuu erga hubanneeti booda maal ta'uu danda'a gara long memory yookaan nutti nu darbuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu long memory keessatti yookaan immoo isa sammuu keenyas yeroo dheeraa tursu keessa kaa'achuudhaaf inni jalqabaa wanti nu gochuu qabnu barnoota yeroo hubannu noottii isaa caljinnee dubbisu yookaan caljinnee waan sana qormaata qofaaf ta'u waanuma gabaabaadhaaf ta'u hin taane beezikii isaa waan fundamentaalii isaa hubachuun dirqamadha jechuudha. Inni lammaffaan yookaan inni xumuraa ammoo maal gochuu qabna long term memory keenya keessa kaa'uudhaaf jechuudha. Wanti nuti gochuu qabnu noottiiwwan nuuf kennaman dhimma mata duree sanarratti irra deebinee dubbisu gaaffiiwwan garaagaraa deddeebinee shaakalu. Ammuma gaaffiiwwan garaagaraa shaakalaa deemne noottiiwwan garaagaraa dubbisaa deemnuun wanti sun gara long memorytti nuuf qabachaa deema jechuudha. Yeroo long memorytti nuuf qabachu qormaatarra ta'uu danda'a wantoota garaagaraa irratti qabachuun baay'ee salphaadha jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf tura.